namni biyyatti harreedha yoo makkaa ka'abaa jala dhufes harreen harruma harree fuutee yoo hajjii geessite harreen harruma jaamti malee farda wayii jaamti rabbi naqaan gabbaramu tokko jechuun maalirraa nama dhorgitee ulaagaan sii saglan san muhammadun rasuulullah jechuun waa afran san irraa yoo tokko hafte muhammad rasuulullah ati ummata nabi muhammadii miti hin beekan التحياتني صلاتني هي كو التحياتهم بيخم والله هم بيخم الربا ينساني حركة برا سجلت من سجل وانا سوشيال ميديا إيرا في دوبرتين يرتم بيت هم بيت أفان أماراتي في أفان الربا قفا بيخم أما الربسو هي جيمة كتابة السلام عليكم. وعليكم السلام جرانا كان خيس جرا وهم فقطوا جرانا نما والله حاملنا ما تابستان مي بروفايلو ما خيسان دي مالالا مقاب بريدة سنبات والله هذا في بان غرين ilmo isit rabiyate ise boy jirti garan wallahi lazim ilmo kanatan rabbi nakkan ya rab ilmo ka hada mare ya rabbi ma nakkan ta garin jo wa ilma khajalani mana taziya ilmo isi garte social media ra intarma garte khilo torbata makana goto go garte inta atisi akam jetti ya rabbi tanama nakkan te intalati ya rabbi ken talabalun ran godin jaranamni yo intala gari atitate ilmi garin jaran kan hawasaati kan sabati kan gandaati kan biyyaati ilmoon hamtuu diqaalaallee taate abbichuma sanii yaaman bar amaarallee taate nama gaarii biyyaaf yoo ta'e yeenyaa jedha bar namni keenya jedha bar amaarri bar abiyyiin keenya jedhee bar keenya jedhee dhaadachuu ture isin haacaaluu arrabsitan abbootii amantaa arrabsitan jaarraa abbaa gadaa arrabsitan waaqa guutuu arrabsitan sheekh Mahammad Rashaad arrabsitan ustaadota arrabsitan shamarran namni isin asirratti hin tuqin sheekh Amiinii fi sheekh Raayyaa jigartee namni hin tuqin eenyu jirame ijoolleen islaamaa ijoolleen kiristaanaa akkanaa miti bar safuu qabdi jedhan safuu qabdi mee ustaaduma isaa barsiisaa isaanii faarfataa isaanii luuba isaanii daaqoonota isaanii nama arrabsuun argitanii gaggaragalchanii isinuma nama jibbisiistan isinuu joollee shahaadaa qabatte tan hangeessan joolleen shahaadaa qabatte warri amma takkaafi lamaatiif amma 22 islaamaa kan jirtu walqixaa miti wallahi lazim argine takka isin lakkoon qur'aan irran beeytan tawhiid irran beeytan saniif ani kanaaf social media jibbi haqiiqatan social media amma 17 irra jira biyya faranjii amma 26 jira gartee waa takka aboo durriyyummaa waa takka namaan gootu deemnee addunyaa tanuma deemnee bar durriyyummaa waa takka namaan gootu ejju sagaggaalummaas darasiisu sirba qofa siqeessisu malee waa takka namaan gootu iyyaalummaa isin daran iyyaalummaa turre bar abuu hariif yaa jara keenya huccuu jijjiirranneeti gartee biyya jijjiirranne malee sammuu jijjiirrachuu nurraafe sammuu jijjiirradha namni aadaa ofiitiif amantii ofiitis biyya feete yoo deemte aadaan teetiif amantiin teetiif safuun teetiif maalummaan keessa ranaf namni biyyatti harreedha yoo makkaa ka'abaa jala dhufees harreen harruma harree fuutee yoo hajjii geessite harreen harruma jaamti malee farda wayii jaamti yoo Abu Mu'az biyya Itoophiyaa fi Ameerikaa dhufees Abu Mu'az dhiiruma bar akkasi jijjiirama namni biyya ambaa yoo dhaqe qabeenya horotee ilmaan horotee amantii baratee biyya jijjiiruudhaaf ati maatii ta'e lubbuu ta'e jijjiirtee maatii ta'eetirraa jijjiirtee fira kee bira kuttee hiriyoota kee warra wajjin guuta obboleettii abbaa keetii bisan bira kuttee hiriyoota isii hiriyaa haadhateetii hiriyaa abbaa keetii warra gartee isaan waliin guddatan warra maatii isaanii gargaaruu qabda ammoo akkasitti hin jiru yaa jirana wallahi nama dhibdi islaamummaa teessa rabbitti qishnaa godhu osoo mee waa isin hin jedhu let me challenge you guys osoo warri tiktokiidhaa sirba tokko yoo maxxansitan akkaawuntii kana lifetime jiruu ta'e gartee akkaawuntii kan bananne yoo jedhani seera baasan rule and regulation jaanii jiran community guidelines seera jala hordoftanii waa maxxansitanii miti osoo gartee nama sirba sirratti gartee waa maxxansu arkine jiruu isaa gartee tiktokiin banatu jedhan namni sirba fetti ni maxxansaa jiran ni maxxansaa kenna ni maxxansitanii ni maxxansitan Rabbiin subhanahu wa ta'ala ibidda qilintoo isaa gartee qaallittii fi qilintoo meeqaantam qopheessa jira rabbiin tana birri kan dheetee faata mana hidhaa shumeeysiitiif ta'a biyyi tana keessaa baata hidha jahannama isaa rabbiin subhanahu wa ta'ala namarraa kaffala gartee malaa'ikaa jahannamaa ta'e inni qopheesse rabbuma calla guyyaa ijaan argitanii dhufa gartee ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أرجوف تيسن قبري تناس وان سي كيس جرا أرجوف تيسن غيان أكنا تيك توك رئيسني ديراتي أسان ديدم يفرقون سني ديراتي دو الرئيسني برارتو أدون ديراتي غيان ديراتي فيس هلكن ديراتي فيس غيان النفو ديراميك آتي دو ديريسن رجعتو ديراميك آتي
Osoo nama ofii du'uu baattanillee nama du'u argitan jirana nama meeqa awwaaltan maatii ta'es namni maatii isaarraa biyya lafaa tana gartee fira isaarraa hawaasa isaarraa namni irraan du'in hin jiru. Yoo ofii gartee hin du'in akkoosaa du'e yoo akkoon hin du'in akaakoo du'e yoo akaakoon hin du'in haadhasaa du'e yoo haatiin du'in abbaasaa du'e yoo abbaan isaan du'in obboleettii du'e yoo obboleettiin hin du'in obboleessaa du'e yoo gartee kana keessa hin du'in hiriyyaa du'e yoo san hin ta'in adeera eeysuma abbeeraa wasiila kanaatu du'e. namni irraan du'in biyya lafarra hin jiru. Duuti Nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi satti dhufte, ta Abrahaamitti dhufte, Muusatti dhufte, Zakariya dhufte, Aadamitti dhufte, isin dhiiftu yaa jarana. Isin hin dhiiftu. Bar namti ni bashannannaa bar. Bashannantanii gar takkoon dhayinee bar isinis. Ni bashannannaa bar, rahaa goonaa bar, ni barannaa bar, ni barsiifnaa bar, ni dalagannaa bar, kabaja beeynaa bar, aada beeynaa bar jarana. Rabbii keenyallee beeynaa bar akka itti waaqeessinu. Jarana. Feemasa ta'uudhaaf ifin rakkina. Addunyaa irratti feemasa ta'uu barbaadanii akhiratti irratti qaata. Feemasa ta'uun akhiratti jiran. Wallahi feemasa ta'uun. Waan har'a isin iccitti dalaydanii fi waan walirratti gootan guyyaa yooma gartee yajma'u Allahu al-awwaliina wal-aakhiriina dhufuuf deemti. Guyyaa Rabbiin nabiyyoota duratti saaxiluu deema. Guyyaa Rabbi subhanahu wa ta'ala Abrahaam, Muusaa, Iliyaas, Zakariyaa nabiyyoonni hundi gartee hundi dirree takka irratti walii qabamu. Gaaddisni jira guyyaa san Rabbiin namarraa kafalachetti. Waan ati iccitti dalayde hunda achitti Rabbiin waan ati koomeentii namarra dalayde jechaan viidiyoon sagaleen yaada keetiin yawma tubula saraa'iru famaa lahu min quwwatin walaa naasir waan ati laphee tana keessatti illee yaadde guyyaa gabbaatu dhufa bar waan ati Abu Mu'aazin yaadde waan abalutti ani yaade hunda guyyaa Rabbiin baasuu dira guyyaa xiqqeenya ara sooshaal miidiyaa namni xiqqeessu nama saaxiluudhaaf Oromoo miliyoona meeqa Oromoo miliyoona 7 faa yoo kam taate miliyoona 7 nama saaxilaami. Guyyaa Rabbiin adada isii aadamirraa egalee uumama jinnii fi insii fi bineensa hayawaana gartee waan lafarra deemaa waan barari'aa fi waan miilaan deemaa waan bishaan jala deemaa hunda walitti qabee guyyaa sani achirra saaxiluu ta'a guyyaa Nabi Muhammad jaansi ergu saaxilamuu kan kee guyyaa Ibraahim si ergu narraa fageessaa ummata kana jiru guyyaa san Rabbiin saaxiluu ta'a. Jarana maaloo guyyaa kam jijjiiramtan jarana namni biyya ofiitti jijjiiram biyyaan baatitti jijjiirame amantii isaan badin biyya faranjii dhufuus. Jijjiiramni jijjiiruun jirtu amantiifillee waan inni godhu ilmoo ofiitiifillee jiran namni kun bar dura barate Rabbiin waan jedhu nama ofii nyaate Oromoo namaa jirtu nama ofii nyaate nama nyaachisa ofiifuu nyaanne alfaaqidu shay'an laa yuxii shay'a jedhamni namni ofiifuu waa takkan qabe namaan kannu namni ofiin baratin ilmoo isa haadha mana isaa maal barsiifta Qur'aana ofiin beeytu Qur'aana maal jette jaan dubartiitu jaan gaafa tokko gaafa horii tiisinu isinirra dheereessan yeroo isa akkuma tasaatiin mana waggaa addaa turre mana kennaa seene yaani gaafa horii tiisinu obboleessa kiyya tokkos waa beekaa namni gartee biyyatti namni quraana beeku gartee mana barumsaatitti nama quraana beeku kana tokkoffaa baa yeroo hunda ajaa'iba. So inni kun waa beekaa tayyaata kanaaf wayiillee qaqqaraa bakka horii tiisinu bosonatti guyyaa jimmataa dhiyaata guyyaa sabtii balada waa tiisina guyyaa jimmataa gartee madarasaan ni jirtii miti. Attayyaata kanarra dhaqan nabbo dubartiin ijoollee dubartii xiqqoo tanaas hedduu jira. Hiikuma isaa kana namni kuma fadhetti quraana kana fasa alhaakumut takaasuru hattaa zurtumul maqaabir jedha kaan isii korra kaayef akkanumatti waan hin taane deebe alhaaqatu malhaaqaan qaraa gaafas hiikoo waan kana maalii jeenitiin gaafadhe darasaa wati qonurra wayyaa tokko jechuun kan nama maqaroo kana alhaaqatu jechuun alaan qabnu naan jeelaal ajaa'iba waan hin taane alaan qabnu malhaaqa maaliif beeyna alaan qabnu jechuu sannaan jee gartee garbuu hanqa mana duubaa takka malee waa takka hin qabnu jechuudha je garbuma isaanii saniif fassare attahiyyaatu takkaas ta'isee jechi mucaan attahiyyaatu almubarakaatu jechuu maali jennaan attahiyyaatu almubarakaatu assalawaatu dubartiin hanqa feete qaraatus imaama namaan taatu jeen bo laal akka fakkeeffatu gartee so namni waa hin beeyne waa hedduu jallisa waa hedduu balleesse rakeenya social media kanarra namni waa hedduu balleesse obbolummaa balleesse islaamummaa tana balleesse nama hedduu agarree bara asirratti islaamummaa isin dhiise jee kadeeme bara ani islaamaa miti oromummaallee dhiise hedduu oromummaallee keessaa ba'uu hin dandeessu islaamummaa keessaa ani oromoo miti yoon jee ba'uu hin danda'u islaamummaa filannoo ta'e keessa jiraatta keessaa illee baata islaamummaallee namaa kanne gowwaan asirratti